ergi raajii taate afaan kee duukaa waaqayyo jira. Ergi waaqayyo si duukaa jiraate wanta hin barbaanne ollaa kee hin ta'u. Ergi waaqayyo si duukaa jiraate wantoota ofirratti hin barbaanne si duukaa hin jiraatu. Namni raajii waaqaati wanti hin jedhe hin ta'a. Waaqayyo afaan koo duukaa jira jedhu harka isaa ol kaasu. Harka isaa ol kaafatu. Wanta hin barbaanne irratti dubbatta ganama kanaa keessa irra hin ta'u. Achuma taa'ame ofirraa waan hin barbaanne sana xaragaame baatteen taa'e gubaa'ee kana keessa dhukkuba baatteen taa'e rakkina baatteen taa'e gidiraa baatteen taa'e wanta hin barbaanne harka keetiin sirraa xaragame mi'iyyaan irraa xaragameedha. Laqa galateeffadhaa waaqayyoo. Akkuma isaan jedhan maqaan koo Paaster Eebbisaan jedhama. Baay'een keessa waan na beektaniif madaa himuun barbaachisu. Sagalee waaqayyoo keessaa iddoo gabaabaa wajjin ilaallee kadhannaa waaqayyoon iddoo masin baay'ee beektanidha kan hin ganama kana dubbadhu. Namni iddoo kana hin dubbifanne jira yaadu namni iddoo kana lallabnes hin jiru lallabaa kamuu lallabeera iddoo kana Yohaannis 5 waa'ee namicha bishaan bukkee ciisaa ture sana faarfannaan isaayyuu baay'eedha waan ta'eef namni nageenye hin jiru. Waaqayyo sagalee isinii fideera. Hin dubbifannaa lakkoofsa tokkoo kaanee. Yeroo kana booddee ayyaanni warra Yihuudootaa ture. Yesuusis Yerusaalemitti ol ba'e. Karra hoolaa isa jedhamu isa masaraa mandara Yerusaalemitti galchu bukkeedhaan bishaan kuufamaan afaan Ibraayisxiitti Beetzaata jedhamu tokko ture. Bishaan sana bira godoo babal'aa shaantu ture. Namoonni dhukkubsatan baay'een warri jaamaan warri naafatan warri namni isaanii gar tokko du'es godoota sana keessa ciisanii raafamuu bishaanichaa hin eeggatu turan. Ergamaan waaqayyoo yeroo yerootti golbaa bishaanichaa keessa lixee isa irraasa. Raafamuu isaa booddee namni dura bishaanicha keessa lixe dhukkuba isa kamitti iyyuu hin fayya ture. Namni waggaa 38 dhukkubsate tokko achi ture. Yesuus yommuu namicha dhukkubsatee ciisu sana arge yeroo dheeraa hamma naga'u dhukkubsachuu isaa erga beeke fayyuu barbaaddaa jedhee isa gaafate. Namichi dhukkubsataan sun gooftaa bishaanichi yommuu raafamu kuufama bishaanichaa keessa nama na buusu hin qabu. Ofii kooti immoo utuu ani itti rakkadhuu namni biraana dura keessa lixa jedhee deebise. Yesuus immoo ka'i siree kee fudhadhuutii adeemi ittiin jedhe. Namichis achumaan fayyee siree isaa fudhatee achi adeeme. Guyyaa namichi kun fayye guyyaa sanbataa ture. Yommus warri Yihuudootaa namicha fayye sanaan har'i sanbata siree baachuu sirrii ta'u jedhanii. Inni garuu deebisee namicha isa ana fayyisatu siree kee fudhadhuutii adeemi naan jedhe. Isaaniin jedhe. Isaan immoo eenyu namichi siree kee fudhadhuutii adeemi jedhee sitti hime jedhanii isa gaafatan. Namichi fayye sun garuu eenyu akka isa fayyise hin beekne. Yesuus immoo namoonni iddoo sanatti waantuu ta'aniif achi adeemee ture. Ergasii Yesuus namicha fayye sana mana qulqullummaatti arge. Kunoo amma fayyiteetta egaa kan kanarra caalu akkasitti numnetti si'achi cubbuu hin hojjetin ittiin jedhe. Ameen. Achi turte Waaqayyo. Ameen. Dirree keessan warri bilbila irratti xaafatanii jechuma kana xaafadha. Achi turtu naan jedhe Waaqayyo laa barreeffadha. Namichi waggaa 38 dhukkubsatee ciise kuni dhukkuba isaa barree garraa har'a xinnoo ishee waan muraasa dhukkuba isaa maal akka ta'e jechuudha. Namichi kun dhukkuba nama keessaan qabu. Warri kaan jaamaadha, warri kaan naafaa, warri kaan inni isaanii gar tokkoon hojjetu namicha immoo amaluma isaa dhukkubsata. Kaanserii wayyaa dhukkubni amalaa nama jifti, nama tursiti baay'ee. Yookaan duutu yookaan jiraattu nama jifti. Warri kaan iji isaanii jaamaa, warri kaan gurri isaanii duudaa, warri kaan naafaa, warri kaan maalidha. Gaafa ergamoonni bishaan raasan Itoophiyaa keessa boonii fayyanii galu. Namicha kana garuu amaluma isaa dhukkubsataadha malee namni fayyaa. Namni amalli isaa dhukkubsatee namni fayyaa ta'e immoo yoo dammaqsitan hin dammaqu. Nama beekaaraaf dammaqsitanii beektu suuta dheeraa isaanii nama hordofaa ammaaf
suuta gala nama beekaraaf mana keessanii tayya balotanii dammastanii yaaltanii beektu dafee kaashee isa sila turuutti rafuu gaafatti buutan dudha deekaa ramnaan turuutti rafuu gidduun hin taatu kasurree jaraa rakkoon namicha kana dhukkubi namicha kana maanni kan jedhu tokko rakkoo amalaa ta'uusaa dhukkuba amalaa ta'uusaa wanti ittiin barnu gooftaan Yesuus Kiristoos itu achi hin naqeen dura ergamootatu bishaan isaa inni bira jiru bira dhaqee raasa. Gastaawusii masaniyyuu kan qabeef nama malee namichi ofii isaatii barbaadee hin nanne. Gastaawusii qabaniif birrii 5,000 kaffaltanii qabattuun gaafas tola ture. Gastaawusii qabaniif namichi kun fayyuu qabaa bakka nu rakkiseera mana keessaas hin aadaan can jedhee yaada. Nama amalli isaa dhukkubitti innoo masee gaafa dhukkubu wayyoo mataa koo wayyoo miila koo akkam eessa keete lafa isaan beeku na dhukkubu. Nama malee dhukkubi isaa lafa isaan beekamu. Asirratti macaafa kana keessattis dhukkuba namicha kana nama argi jira. Kana dhukkuba wanti ni jira. Warri kaan hin naafatan warri kaan hin jaafatan kan namicha kanaa jira. Inni dhukkubsatee namicha dhasayyuu namicho. Suuta dhaggeeffadhaa isin baay'ee nan darbinaati. Har'a Waaqayyo si dammas. Ameen. Namootatu gargaaree namichi kun fayyuu qaba amalli isaa bishaanii tokko jira jedhan. Akkuma siin waldaa baluu geessaa waldaa achi dhaqaame hin gargaara Waaqayyo jedhanii namoonni nama amantii hin qabne kakaasanii fidanii fayyuu jiran miti akkasitti gargaaran namicha kana. Kan inni waldaa utti geessinaame namicha kana hin fayyadu gaafa fidan hin fayyadu. Akkasitti gargaaran namicha kana. Dhaqanii gastaawusii qabanii fi itti himanii fi nama tokkotu mana keessaa ciisa maaloon finnaa jedhan walii qabanii geessan. Walii qabanii kan geesse eegu nama dhaame. Baay'ee keenyatti nama nutti masakkaree nu fidee bara. Inni kaan abjuu yoo argu inni kaan Yesuus natti mul'ate jedhu malee nama nutti masakkaree baay'ee isa nama qabee nu fide. Eessatti hin fayyisa kuni kun hin jijjiiraa kun hin gargaaraadhanii itti nu fidan. Yookaas immoo dubbifnee marginee dhufu garuu maal goone yeroo inni raasutti fayyadam bira ciifna wangeela bira baay'ee keenya tiraasii fa'aa godhannanii wangeela bira ciisa garuu fayyadu bira ciisaniif hin gargaaru mataarra jala keeyataniif hin gargaaru yoo keessa bu'an malee keessa si buusa Waaqayyo. Ameen. Isa booda shatte namni gaafa ergamaan dhufu in eeggata taa'ee namni ergamaa eegu rafu. Saati ergamaan nama waan hin beekne inni eeggamu warri dhukkubni isaanii beekamaa ta'e warri naaf warri jaal inni eeggamu ta'anii gaafas ergamaan dhufee bishaan shaa godhu tokkodhanii keessatti lafa dha'u. Fayyuun sobu namichi kun garuu waggaa 38 ciise. Silayyuu namicha ittuma waggaa 38 ciise. Itu wajjin naqiliyyuu namni namicha jedhamu nama waggaa meeqaati? 40 bakka. Nama waggaa 40 gadiyyuu gurbaa sana dhumade namicha hin jedhan namitti waggaa 40 waggaa 78 itti taa'e jechuudha bishaan jechuudha nama harka isaa ol fudhatu jira waa jedhaan jira gaasitti na fudhataa hin jiru malee sintu waa dhagaa hin jiru malee akka dee Waaqayyo achiin turtu siin jedhu. Ameen. Akka dee Waaqayyo hin jedhe. Ameen. Amalli keessa rakkisaa ta'u. Amantii dhabdi. Ameen. Meedana wanti kamiyyuu siin fi har'a garuu sagaleen dhufe. Ameen. Achiin turtuu siin jedhe. Ameen. Egaa rakkoo namicha kana akkamitti barra sinitti fakkaata? Yesuus kun silumayyuu hojiinsaa gargaaru. Gaafa gargaaru gosaan hin filu. Ati Oromoodha, ati Amaaraa, ati Tigree, ati Faranjiidha, ati Gurraachaan jedhu Yesuus. Ameen. Yesuus hundaaf gaana. Ameen. Yesuus hundaaf gaana jedha. Yesuus hundaaf gaana. Yesuus akkasii kanatu namicha miqqaanyaa kana bira gahu. Kan manaa baatee namicha kana jala lixee akka biyya keenyaatti gaafa namni dhukkubu ani mucaa baadiyyaatti. Mukaasiif ganaa siree stireecharii fidii hospitaalatti ambulaansiitti dawwalii minaamin yella. Waan akkasiin jiru. Isee muka hojjetanii isee deessus isa dhukkubu jala lixanii afur ta'anii been. Godhaatu lafa mana yaalaatiin keessa. Namitti gara keetti baatanii fidan. Tokko siree hojjetanii fi manaawuu baatanii fidaniitu kutaa qabanii fi kutaa qabachuullee hin danda'u. Qabanii fitu keessa kaa'anii achitti kunuunsu. Yesuus isa ergamoonni raasan san raafama ergamootaan ni caalu.
miilaan socho'aa dhufe. Baay'een raafama keessa lixee si dhiisee sokkeeyyuu har'a Yesuus miilaan mana keessa. Miila qaqqabaa dafaati amma immoo si gataan jira. Akka jedhe Waaqayyo achiin turtuu siin jira. Naa namicha kana Yesuus gaafa deemaa dhufu amala Yesuus keessa amala Waaqayyoo keessaa yeroo hundumaa wanta inni gaafatu fayyuu. Maal barbaaddaa jedhee? Nama simbiraatiin maal barbaaddaa? Waan barbaaddu yoo adda baafattee taammateedhaan. Al tokko namoonni gaafa namoonni kadhachuu fedhan paasteroonni raajonni ergamoonni gaafa kadhachuufii jedhan mee maal irratti sii kadhadhu gaafa nan fedhu? Waan Waaqayyo callu badhaadhaa kadhadhaa. Cal jedhee siin kadhadhaa cal jedhi rafu. Waan sii kadhadhu yookaan waan kadhachuu barbaaddu sana beekuu qaba. Waan gaafachuu barbaadde Waaqayyoon beekuu qaba. Akkasii kadhadhaa isiniif kennama barbaadaan argattu barbaada rukutaa isiniif banama malee duudhaan dura ta'an jedhu. Adda baasuu qabda wanta Waaqayyo irratti si moosisu. Xiqqeessituudha namittiin kun dhukkubni see dhukkuba nama xiqqeessuu keessa dhukkuba nama xiqqeessuu qabdi. Bataam ኃይለኛ በሽታ ነው. nama xiqqeessu Yesuus. Batalee namni pentee madadhabbi tokko yoo ta'u xiqqeessu nama hin ta'u. Maaliif ture namichi kun isa ittaan akkade nama keessa na buusu hin qabu ofii kooti immoo maaliif ta'e mokkoraan ture yaalaan ture namittiin kun maaltu see turse yoo jettan sanafii ስንፍና አለበት አከራ ዶክ ዳጋሜ ተቁዲሱ ደንዳ አይደረስም ስንፍና ዳካኒሳ ቱርሴ ነሚሳ ነፊን በየነት ሰነፊ ወጋሉ ለፈርባ ደገሴ ደብቴ መንደር መተርኪታ አንዴ በሉገት ለሰውም ተሉገት ባ ሰነ ሐሳ ሰነፊ balu kan nama lakka sanafi balu makina bete jenne balu kas wore jenne asa sanafi namu Quran ture ታይም ላይ መስራት አይችልም ሰዓት ላይ ተወጀቹ እንዳለው ነው እንጂ ሰዓት ይተፈየደሙ እንዳለው የሮሳ ቀለንፉ ኡባ እግድሪት ዳገኛላችሁ ማይ እግድሪት ትራጃ ማይ ተቆም ትጋፋዋሉ ኡባ አጋወለ namni sana fin sin dhaga'u si dhageessisuu barbaada malee kan isaa odeessa suma taasaa wala lekkati ofii keetii haasofte immoo waan timtu barbaadu ibaa'aaniidha caamni qulqulluun fakkeenya keessatti hin awwaaye garuu argatu namni baay'ee namame veetiyau fooqiyau maalau maaluddumaawa garuu baabbish injir rafanii sarare rafanii injiru ciisanii injiru sosocho'uu barbaada sirratti ta'e ragaa fayyada ameen jechuu barbaada ganama ka'anii yaa Waaqayyo takka bashi jechuu barbaada. Fakkeenya 13:4 namni dhibaan waa argachuu hin kajeelaa homaas hin argatu. Kun fakkeenya 13:4 namni waa dhibaani waa argachuu hin kajeela garuu homaayyuu immoo hin argatu. Maaliif ta'e maaliif akkas taane dhibaa'oodha baay'een kee kottu faarfadhu guyyaa lamaan tokko dhufe Yesuus ay mogaa ardeessa koo Yesuus ay sokkaan bulaash eessa baddaa ani bakka jira fireeraan tokkoof jedhee eessi finnaa fabrikaan tu bagat ke dia kan? Gak. Bayar kan dia? Saya bukan saya tu pakai umur banding. Cak ni. Bawa kayu fabrika bagat itu. Akan terjadi terjadi. Baik. Obat saya gantakan orang ini. Jangan fabrika buat aja. Jangan fabrika kita ni. Saya gantakan tangan. Akka saya di saat tidak ada ni. Logo mah. Acik barang. Hal kali ni saja kota ini mulu. Hak namichi kun egaa dhibaa'ummaa isaa kanaan baru isa namni fayyadu keessa taa'e kun fayyeedha malee keessatti tun barbaadu. Itti taalu daardaariidha. Bara keessa waldaa keessa kan daardaar jettu
haadha dubbii abbaa dubbiiti. Warri itti lixanii daakan immoo warra fayyanii. Ameen. Miilli kee ol akkanaan jedhe Waaqayyo akka lafatti si eeganii sana miti miila kee na rifachiisa. Iyyatti miilli koo ariifateera. Abbaan hinaaf hinaaf miila kee fuudhee sokka Waaqayyo. Gaafa socho'uu hin qabnu nama hedduutu jira nama ammayyaa nama qaba inni caaltee gurbaa musi jedhu jira. Siira waaqos ramada walaa wanti si waaqomni waaqos ilaa dhiigaa ijoollee beetii bittee guutuu jedhu. Akka kee kaasne maqaa gooftaan argaa jira ammas akka Waaqayyo nama biyya dabarseetti kennu jira gubbaa kana keessa. Yaadi dhimbadii ammas argaa jira dhugaa waaqa waan arga. Ijoollee ilaamee Pileni muda. Amen. Wah masih senang boleh itu ada kan tak kerja orang tarik. Pileni muda tu dia orang kan besok kebetulan. Amen. Ubawa ke ilame oyo ada kesal kasa akan semua nak berada. Akan aja lewat ayo. Ijol le kona kamu kan mo. Minta nama baik tarifah. Amen. Dah. Waldaa kana keessa ministeerota kana booda ministeerota muda. Amen. Dhugaawaa kayyuu kan akka baddaa kaasa. Ministeerota biyya kana geggeessan tu waldaa kana keessa. Amen. Muda manaan jedhe Waaqa. Amen. Yesuus mata keessa ol kaasa. Maqaa Yesuusin si biraan darbin si haa ta'u. Amen. Amen. Yaadina. Amen. Na bira darbitee sokkite siin jedhu malee na bira darbanii sokkan hin jettu kana booda. Amen. Amen. Namichi kun Waaqayyoon eegaa akka inni hin turre maal agarra beektaa macaafa kanarraa? Waaqayyoon isin beeku. Waldaa dha nama Waaqayyoon beeku. Gooftaan qabu waldaa qabu. Miseensa waldaadha. Garuu gooftaan qabu. Gooftaa eegaa ture Waaqayyoon eegaa ture waggaa 38 ati seegi. Inni namichicha ta'eef yoo barbaade.